bakka mijaataadha bareedaa keessatti. An ilma Oromooti, sanyii Oromooti. Maal rakkadhe jennaan natti kana taatu maali? Waa meeqa wal yaasonnee gogaadha. Nama gogaa kana ammoo maal gochuudha? Akka sabaatti jaallatus jibbus akka inni kaleessa Oromootu jedhu akka amiin jedhe amiin na keessaa dubbate. Oromoo jennaan mucaan maraatudha bakka. Isuma dhugumaa jechuudha. Warri dhalche immoo bareechee beeka. Harargeen guutuun hin beeka kana. Nummoo akka Oromoo naannoo biraatti an gara kootiin wallahi amiin na keessaa dubbate. An nama akka kadin martuu Oromoon jaarraa wayii keessaa tokko argata. Amantii amanabde hadda garuu siniin galu. Hadda siniin galu. Nu ijaan argine ittiin haasofne. Kadir jechuun koo fakkeessituu miti. Kadir Oromoo dhugaa maka Oromoo jechuun Kadir jechuun. Kadir jechuun Oromoo jechuudha. Jaallattanii jibbitanii jechuudha. Oromoo dhugaa jechuudha. Sa oodhaan eegalee oodhaan numa amiin jedhe Islaamiti. Maraatuu beetu maka maraatuudha waa'ee Oromoo irratti jechuudha. Kadir ammoo humna isaatti wanni inni hin godhin hin jiru. Har'ammoo Dr. Obsaan warra Ameerikaa tannaada waldaan macaatuu lama socho'ee Oromoo sochoosuu qaba. Obbo Juuladdiin ka biyya jiran biyya ormaa keessa miti Kadir biyya keessaallee waan takka akka Oromootti hojjetamee hin beekne Kadir martuuti hojjetamee dhageessanii eerpoortiidha makiinaa isaatiin makiinaa ana jedhe qulfiin itti kenname mana ana jedhe mana namaa olii magaalaa Finfinnee annuura Oromiyaa keessatti ijaaramtee fi viillaan qulfiin viillaatti kenname. Ijoolleen isaa walitti qabamtee fi namni kun hadda abbaadha jiraachuu qaba. Oromoo sammuu kooti walitti na araarsaa jedhe Kadir. Anaa mubaarakuu sammuu kooti walitti na araarsaa. Kadir Oromoo jennaan maraatuudha jedhe. Amiin boleessi ko. Ani immoo Kadir jennaan maraatuudha. Wallahi amantanii amanuu baattanii jechuudha. Kadir jennaan maraatuudha bakka waan dubbadhus hin beeku. Har'a mataan kooyyuu nagaanan jiru jechuudha. An hin qabu Kadirii hin dhabu. Akkuma amiin jedhe amiin ana keessaa dubbate Hacaaluuf Kadir martuu har'a Hacaaluun hin jiruudhaaf miti. Rabbii koo keessa godha arga jechuudha. Dhageessanii? Hacaaluuf Kadir martuu an eenyunuu abbaa beekanatti miti. Hin madaalchisu annamaan ija koo bitaatiin mirgaati. Tokko jaamina jalaa tokkoon an deemaa jira. Tokkoon hafe kan ammoo gaafa inni kufe dhaammatu inni ka'ee kufe mucaa kun tukkee hamma manaa kimi gara keessatti hafe naamani amiin sooressi biyya Itoophiyaa keessa jiru miti Oromoo sabni biraa jechuudha. Siidaan balbalatti dhaabachuu qaba kutaa Oromiyaa kudha tokkotti dhaabachuu qaba jechuun deemu bara. Awwanni deemu beela baraachaa jiru maali beektaa? Isa namni du'ee jennaan siidaa adda mucaa jiraa jiru ilmoon saba caatee jirtu. Mucaa bultii isaa Oromoof jecha dhabe waa hunda dhabe har'a gadhaaburra du'ee jennaan obbo Abaluun siidaa Kadir martuu Harargee keessatti dhaabatu jedhanii uummanni Harargee gadi ba'ee akkas godhee jimmi akkas godhee noo kanaa miti Kadir abbaa jijjiiramaati qophaa isaatti qeerroo kumaatama Kadir martuu jechuudha. Akkamitti ilaalamaa jira mootummaarraas deebii feena deebii hojiidhaan jechuudha. Mootummaan deebii hojiidhaan nu agarsiisuu qaban jedhaa jira man. Namni mootummaa kana ijaare olaantummaadhaan mootummaa jijjiiramaa kana kan fide qeerroo qarree isin jettanuu miti. Dhaggeeffatu sitti nama Jawaar Mohammad isin jettanuu miti. Naggaadee abbaa argee miti. Dhugaa dubbanneetu iyyuu ijji keenya buruqaa jechuudha. Ani wadaala maalin malleessa'u nanya dhugaa irratti jechuudha. Kadir martuutiif Hacaaluu Hundeessaa jechuudha. Kan Oromoo addaan hin baase. Oromoo jennaan kan morma ofii kennu tokkoffaan Kadir martuu lammeessaan Hacaaluu Hundeessaa. Jaallattanii jibbitanii Oromoo kanuma jechuudha. Okay. Garuu lubbuu sahabaadhaa amiin ani jedha. Harargee miti jedha. Kadir warra Harargee maaloo waa'ee Harargeetti gaafte Harargee miti jedha. Jimmas miti jedha. Shawaas miti. Maalis miti jedha. An Oromoodha jedha. An Oromoodha jedha. Kun yoomaa saame beektaa obboleessoo. Diraamaa uummata kanaan naagaluu deemu. Yoomaa saama gaafa inni du'e gadi bahamee gaafa tokkoon seetudha. An wanni maal jettee dubbatte maaliif ta'u ummannoo bakka du'atti wal jaallate. Obboonoo mucaa
kitaaba fudhatee waraqata qabu wala leessa gadi yaa'ee artistiin gadi yaa'ee dhageesse walaloon dubbifamee dhiichifamee siidaan eessatti dhaabu susiin jammara noo keessattuu artistoonni Oromoo lafaa dhufaanu gatii kabaleera Oromoodha Kadir Martuu dhiisi dhageesse lafaa dhufaanu gatii kabaleera gaafa duutii eegalu artistii irraa eegala gaafa xumuramtullee artistii irratti xumurama jechuudha artistii nyaatee deema qabsoon Oromoo jalqabus xumurri isaas artistii nyaata sana hundi keessaa ammoo Kadir Martuu garaana nyaate amiin garaana nyaate Kadir Martuu garaana ma nyaata duu isaatee gamaa jira obboleessa siidaan dhaabamuudha naamani duu isaatee gamaa jira yoon kufee jennaan sooressa Oromoo tokko gadi ba'ee OBN irratti dhageesse siidaan Kadir Martuu obbo Abaluu harargee bakka dhaloota isaatti fuuldura mana bayyee isaatti ijaarsisanii eebbisiisaniiru jedhan sharaatti baranii nuuf dhufi sharaan jalatti maramu. Dhagaati simmintoodhaan wal makameetu dhagaatu kakkaa fakkii dhagaa agarsiisaa Kadirdu'eeraa jechuudha. Mootummaan kana beekaa Oromoo. Oromoon kutaa 11 bulchiinsi Oromoo kutaa 11 har'a hidhaan nu agarsiisaa dhagaafin ko. Wallahi mootummaa Kadirii waan taane irratti Mubaarak Musammaa naajjeesaan jedhaaraman naajjeesaa siidaa jireenyaan dhaggeeffadhu biyya qabnas jennee biyyatti galuus hin feenu jireenyas hin barbaannu Kadir Martuu jiraatee kaanaan nu jiraannaa jechuudha. Amiin dhaggeeffadhaa meela waa'ee qabsoo Oromoo kana keessatti Oromoon nama baay'eetu dagatame Oromoo keessatti fakkeenyaaf namoonni umurii isaanii Oromoof qabsaanii garuu fakkeenyaaf mannoo gobanaa fudhachuu dandeessu gaafa nan waadame jechuudha nama umurii isaa guutuu abaawoo keessa ture abaawoo keessaa biyya alaa deemee umurii isaa guutuu fixee dhumarratti alaabaa ittiin qabsaa'een illee nan waadamne alaabaa arunguwaadee bicaa qayyittuu uffisanii awwaalan kun maali Oromootu dammaqee hin jiru jechuudha har'a fakkeenyaaf Kadir Martuu kun silaati nama akka malee jaalala hawaasaati qabu maal godhamuu qaba ture Oromoon haruma kana wal ga'ee osoo mucaan kun hin miidhamin tokkoffaa akkuma nama Oromoota qabsaa tokkotti gatii isaa argatu gatiin isaa maali Oromoo biraa argamati Oromoon harka kenneefi mana itti ijaaree biyyattillee nageenya isaa eeguuf xabaqaan bitamee mootummaatti beeksifame Oromoon wal ta'ee bira dhaabbatee nama kana humna isaa gabaabduu kana bareechee guyyaa tokko Oromoo galatoomaa jedhee isaa suufa uffatee makiinaa oofu akkamitti arguu dhabne Oromoo miliyoonni 60. Kana arguudhaaf immoo Oromoon kutaan 11 addunyaa kanarra jirtu yoo Kadir irratti wal ijaartee garee fedhu uumtee maallaqa fedhu gadi yaastee jechuudha. Kadiriif waan goone Oromummaadhuma kana waan jedhamu dhiisuu qabnaadha. Amma beellama maanaan jettuun Amiin Marqos. Doktor beellama miti Mubaarak. Doktor Obsaa bilbila warra Ameerikaa naawaa Mubaarak Musammaatti kaleessa waliin deeggarsa godhaa turre waldaan Maccaa Tuulamaa Amerikaa keessatti ta'u kan Doktor Obsaadhaan deeggaramtan takkaa namni si shakkeen jiru si shakkuuf isin jiru waldaan Maccaa Tuulamaa nu dhaqqabaa kottaa walitti nu qabaa isin amanna isin jaallan Oromoo isin namanna hin jiru kottaa marii goonee namoonni jajjabni kottaa dhugumaan dhageessanii dhugumaan anis kanuman jedhe bar Mubaarak wanni godhamuu qabu waa tokko jira muu dhaggeeffadha hundi keessanuu anamma ani Kadir Martuuti irraa qabe wanti jireenya koo jiraadhu Kadir Martuuf yoo ani jireenya koo keessa aarsaa hin kaffalle Oromummaa hin qabu jechuu hin danda'u maaliif tokkoffaa namni hundumtuu tokkummaa Oromoo kan keessatti agarru Kadir Martuuti Oromoo kutaa 11 kan keessatti agarru Kadir Martuuti nama garaa nama ga'u yoo dubbate yoo Oromummaaf ta'e nama garaa nama ga'u Kadir Martuuti kanaaf namni hundumtuu ani Kadir Martuuti jedhee irraa qabe tokkoffaa piroofaayilii isaa kaa'attanii sappoorti gochuuf qophaa'a. Okay. Warri social media irraa immoo walitti kottaa tokkummaadhaan warri duraallee wal loltanii jirtan walitti kottaati nama kana guyyaa tokko jiraatu waggaa 70 jiraatu umurii isaa haftee kan akkamitti bareechuu dandeenya kan jedhu walirkaa buunee lubbuun biyyatti galchuu duwwaa moo taane nageenya isaa eegsifne Oromoon nama kana bareechisee argamsuu qaban jedha kanaaf maal gochuu qabna walitti kottaa mari'adhaa kottaa walitti mana garaagaraan banina mana tokko banee Oromoon taa'ee mari'atu guyyaa dheeraallee keenya dhukkubsataa jira waan ta'eef yoo baay'ee lamanii namooti ilaala tokko Maccaa Tuulamaa uumamaa jettan kun haa dhufanii namoonni bakka boonisaa dhufanii waan kana irratti guyyaa 2 guyyaa 3 torban tokko osoo hin qabne namni hundumtuu irratti dammaqee ammaa qaayoo hojjechuu qabaa jechuudha
harruma kana namun dumtu namni dhibba ja'a namni dhibba torba sirtaan kun gumaata keessan ba'a waa godhaa mushaa kanaaf doolarii shanii maa hin taane qophaa'aa ta'a lubbuu nama kanaa gaaf tokko gaafanni bareedee biyya baasaa oromiyaatti galee umurii isaa gabaabduu kana hafee jiraatee bareedee jiraatu gaafni oromoo galatoomaa isiniin jedhee gaafa kolfa isaa argitan bagaritti dadhabe jettu waan ta'eef jechuu kooti kanaaf piliis mari'adhu mari'adhaatii namoota gurguddaa fidaa mariisisaa sagantaa arraa boorriftaa toon jedhetti qabsiisaati waan tokko gochuu qabnaa jechuudha osoo kana jennu yoo gidduutti lubbuu isaa darbe amiin to be honest namte kadiri fangenna osoo ga lubbuun kennamtu taate kadar martuuti fangenna qaabni fangenna ngaa kalas geggeessaa ofirraa caaloo wajjin wanni tokko gooleef hin jiru gaafa inni jiru arrabsinee xiqqeessinee gaafa inni du'e immoo anaa nyaatuun hin fayyadu amma kadir irratti oromoon dhuguma oromummaa qabu nama kaleessa hadhas gatii kafalaa jiru kaleessas gatii sii kafale kadir martuu tokko illee galla kadir jireenya oromiyaa keessatti jireenya namni tokko jiraataa jiru bar duriyyee kaleessa wayyaanee keessa deeme ummata oromootti quba qabee biciisaa ture koonna kaan jiraataadha viillaa wal fakkaatu qabatee finfinnee keessa jiraataadha. Yes. Nala asirratti waan tokko si jechuu barbaada mubee. Mubee waan tokko si jechuu barbaada. Oromoo kijibduutu hin ta'ini Oromoo dhugaa. Oromoo kijiba jaallatu tun ta'in Oromoon dhugaa jaallatu Kadirii waliin jira jechuudha. Kadir ammoo gargaarsi godhamee fi UK keessa yookaan biyya ormaa sana keessa marfee waraannataa yookaan kiniinii liqimsiisaa kiniiniin afaanii fudduun itti guramaa jiraachuu isaa hin barbaannu amma booda. Finishingiidha kun jechuudha. Sigalee waa'ee UK natu beekaa waa'ee Awurooppaa natu beekaa jechuudha. Sigalee keessa hin jiraadhe waggaa 8 fixee 9 deemaara jechuudha. Guyyaan deemus situ na gaggeessa jechuudha. Ni beekti. Okay? Wanni godhamuufi qabu gofandimii jinni minaamin saayoon ማለት ነው ati yoo barbaadde anna beekta sin beeka akkaawuntiin guddaan banamee fi kadiriif oromoon yoo asirratti jechuudha mataa isaatiin doolaara 500 doolaara 200 doolaara 300 oromoon kutaa 11 miliyoonni 70 jedhama afaaniin jechuudha amu sindaaba awanta jara doktor obsa barbaade maaliif beekta Ufun jala gari da tutu gitu. Jara doktor obsa warra yaada qabanu ummanni oromoo illee ni beeka dhageesse ummanni oromoos ni amana nu dhaloota nooki gati jarra argetaan miti doktor obsa kanan beekuni gargaarsa walloo irratti maallaqa waltu nu fuudhaniiru oromoon hin beekne hin jiru waldaa macaattu lamaati akka oromootti dhaabate waldaan sun jabaadha waldaan nu qabnuyyuu kana mallee maqaan isaan nyaatamin isa waan ta'eefi waldaan kun illee amma dhufanii hin jedhaaraman goofandimii amma nuu bananee sira ta'anii maqaan namaanii mul'ata waan ta'eef goofandimii irratti oromoo kamiin biyya Awurooppaa keessaa qabna oromoo kamiin Ameerikaa keessaa qabna waan mul'ataa barbaadeetani arguun barbaade jekooti feesbuukii koo jalatti sheer godheen oromoo achirratti maqaasaa guuttatee Maarqos taasisaa hagam oromoodhaa jira goofandimii sanaan warri biyya baranjii jiru guutuun xaaliyaanii irraa kaasee amma Ameerikaatti goofandimii irratti kennuu gatii danda'uuf ilaaluu fedhe an akka gootitti malee gastii irratti giiftiin guuramee fi gadiri maal jechuu miti akka biyya arabaatti immoo imbaasiin eeyyama kenne ijoolleen Dubaay jirtu firiidamiidhaan ijoolleen Ijipti hattaa Ijipti jirtu illee tu namni kadir qooda nurraa qaba kadir lubbuu nuu kenne kadir muktii nuu kenne kadir waa hunda nuu jecha dhabe nama kanaa akka Saudiittis eeyyamni kenname imbaasii keessattis ijaarama bakka biraas ijaarsa ta'an imbaasii keessatti eeyyamni kenname akka ijoollee keenya qabamne sochii gadirii gootu keessatti bakka hunda namni kadirraa afu akkan jirre gatiin beeku bani si gale kadiriin kaan sirbaan jaallata barte sirba isaa dhaggeeffatee jaallate kaan immoo ijaan arge dhageesse biyya akkattuu keessatti walitti dhumnusi aniifati carraa hojii rakkachuu hojiin beela'u hojii rukutamuu arganneerra nan gammadaan si gale warri immoo hin beekne fageenya jirusi kadiriin dhageettiidhaanu kadir martuu nama jedhamu jiraadhaan jaallatee kan maraataa jiru oromoo walitti qabee waan kana akshinii agarsiisu ciqiciqii kan hin qabne kan shakkii hin qabne goofandimiin nuuf banamu warri biyya arabaa namoota ummanni oromoo kenne akka Saudiitti koominitii Saudi Arabiyaa
community Dubai keessa jiru community Oromoo jedhame guutuun biyya akkasiiti Saudiidhaa birrii mana furaana reyaala mana biyya akkasiiti akka jedhame seenaa hin jirre siidaa tokko Hacaaluudhaa dhaabate birrii miiliyoonotaan dhaabaniifi gaafa inni birrii miiliyoona 10 waan tokko hojjechuudha Hacaaluun gadi ba'u maal jenne gadi baane qeerroo qeerroo bitti jenne gaafa sana bar ani kana Oromoo irraa tasfaa godhe maal jecha dhaggeeffadhu Amiiroo an hin jenne miti ofitti fudhata akka warra jedhe tana fuula kaaba waa tokko gochuu danda'u obbolaa koo jedhe gadi deebi ani akka nama jedheetti ofitti fudhe sana jechuun barbaadu Oromoo jedhe waan ta'eef nu ariin akka Oromoo jedhe Oromoo fudhata kanaaf har'a seenaa hin jirre Kadir irratti namni borsiidhaa Kadirii dhaaburra hadda Kadiriin gad dhaabneeji gaafa du'e galatoomiidhaan geggeessinaan siidaa tokko san barbaachisu ana jedhe kun nam tokko yaadatinaa dagadhaa Oromoon guutuun nama Kadir martuu jedhame erga du'e kaasee rabbi umri isaa dheeressu dagadhaan ishi har'atu ni jiru siidaa dhaabaafi isa gadhaabi jalqaba deesse har'a Kadiriin gad dhaabna siidaa birrii bor siidaadhaa wali ammatu Kadir waa ta'e hadda gadi bee iyye wallahi miileena 10 waliin buusisaan ummata siidaadhaa Kadir martuu bakka dhalootaatti akka biyyeensaa yaadatanuuf Oromoo siidaa tokko dhaabna akka ofii abbaati jedhetu hin dhiyeesse har'a namni of qabu hin jiru Oromoo hin jiru siidaa wayii dhaabatu kana booddee hin jiru siidaan nama du'e siidaan maal fayyada siidaa jechuun dhagaa jechuudha bar dhagaadha bar siidaan dhagaadha har'a Kadir martuu gadhaabna siidaa caala gaafa inni du'e assalaamu alaikum geessaa qabaraati sammuu keessan keessaa dhiqaa barbaadan maal gochuu gargar du'e Kadir jechuun muuzeemii Oromooti bar muuzeemii Oromooti kitaaba Oromooti kitaaba Oromoon irraa of dubbifachuu qabduudha jaalladheetii miti barnoota dhiisuunii olola sobaatiin maafal mitaadhaanii siigalee dhaggeeffadhu Oromoo namni jedhamu kuni akkuma sile jedhetti jalqabni isaa zeeroodha dhumni isaa duwwaadha jalqabni isaa duwwaa waan ta'eef of dagata malee jechuun siigalee ammoo nama afaan Oromoo baree yaada gabaabsinee uummanni Oromoo waan namoota gabaasee jiru siifan haadha fira dhiifama wajjin bakka nu gadhiisaati dhiifama guddaa wajjin namoonni Dr. Obsaa beektanu itti naa dawwalaati kaleessa waliin deeggarsa godhaa turre kabajumaa wal biraa galle please Dr. Obsaa nu waama waldaa Macaaftuu Lamaatti hin amanna hin jaallanna wanni Kadiriin haasa'amu tokkittiin hin jiru dhageessanii nu waama marii goona goofandimii banuudha waan biraa isin rakkifnu goofandimii nu bana goofandimiin booddeetti beellamammoo qabanne bakka tokkotti feemasni waan Oromoodha jedhu bakka barbaadda itti nu waamaati marii goona jechuudha kaashaappii zeelidhuma waldaa Macaaftuu Lamaa fayyadamne immoo gaaf tokko irra baana goofandimiin garuu bakka hundatti sheer godhamee namni Oromoodha jedhe mul'ataan waan dhageessanii guddaa buufna erga maallaqa buufanneen booda jara Juunaddi jara biyya keessaa Oromoota abbaa qabeenyaa kutaa 11 jiru guutuu miidiyaa irra teenyee waan mannee suuraa jaraa maxxansinee kadhannee waan jarri qaban irraa nu qoodanii maallaqni kun hundi kun immoo baankii Kadir irra galee yoo rabbi jedhe mootummaan naannoo Oromiyaattis ta'e mootummaan federaalaa mana Kadir martuu gitu magaalaa Finfinnee bakka Kadir martuu wallahi billahi Hacaaluun deessa dhiigatti gannaqe Finfinnee sanatti Oromoon meeqa kaleessa abbaan keenya eessanii abbaan keenya dhalataa Harargee barreessine magaalaa Finfinnee keessatti eenyu wareegamin Finfinnee jechas Finfinnee keessattis magaaluma kana keessatti mootummaan naannoo Oromiyaatis nu siyaasa irraa dubbataa jirru waa'ee siyaasaa irraa dubbataa jirru kun mirga keenya irraa gaafataa jirru mootummaan federaalaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akkasuma adde Adaanach as godhanechi godhuun jiru magaalaa Finfinnee keessa manumti wayyaanee irraa fuudhame manna abbaan qabne jettanii gabaasaa jirtu turtan sanarraa kan qabaleen godinaa jala kan Kadir martuu jedhaati wanni dhufti haa dhuftu kennaafi keenya saamame keenya ijaaramee abbaa dhabe malee wanni abbaa dhabe hin jiru
keenyu massaamamee keenyumaan ijaaramee maqaatti moggaasu sodaatame taa'aa ture. Kana gootanii nu qabbaneessitu. An keessi kiyya baqa ilaa yoomal qiyaamaa isinitti qabbanaa'ee jiraata jechuudha. Kanammoo ni godhu yoo Oromoon sagalee ta'e warri biyyaa warri eessaa wallaahi ni godhu konkolaataa waliin nu kennu. Duwwaa miti. Keessanii abbaa qeerroof abbaa qarree obboleessa keenya qaalii bordu'ee jennaan jarris kunoo dhugaa dubbachuun firooman kutu feetan nattaanaa abbaan barbaadan. Warri aangoota mootummaatis utuu Kadir Martuu adda rabbiin umraa dheeressu du'ee Ingilizii keessatti qabaramu xiyyaarri Itoophiyaa ajajameefii jira. Duwwaa dhaqee duwwaa Kadir Martuu fuudhee kana jedhaniiti xiyyaara ajajanii erganii nurraa dhaabatu. Eenyu si barbaachisa nama si barbaachisu naa himeetamma nama atamma yaa maayitti keessa obsaa fi eenyu itti fayyada. Doktor Obsaa qofanaa waamnaan waldaatu waccaaf macaaftu lama irratti gaafatamaan isaa goofandimii maqaa waldaaf macaaf Oromoon baha beetiin dawwalee waaniin arkee fi nambara isaati waaniin sittiin dhufu deebisaadhaan sittiin dhufa daqiiqa 5 si biraa hin baha nin dawwala waaniin harkatteen si dhufa. Ayyagalatoom jabaadhu duuba nu maqaa sirraa numaan bu'in jiyaanni si habuusu malee duuti si habuustu malee. Wallaahi hin boqoteena. Harkafees akkaawuntis asirra taa'ee bana malee wareegama malee har'aa asirraa numaan bu'in silkiin haadhootu malee. Sheernaa godhaa ummata.